sagantaan keenya itti aanu tafakkura mee tafakkura irratti waan jettu yoo qabaatte nuun jedhiiti karaa tafakkuraatti achumaan darbinee sagantaa keenya karaa xumuruutti deemnaa jechuudha. Tafakkurri kanuma Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaatiin dubbate ilmi namaa kun dachii kana keessa deddeemee akka inni tafakkura godhe tafakkura inni godhu kun immoo akka wanni inni argu kun tokkichummaa Rabbiitti qajeelcha dandeettii Rabbii agarsiisa beekumsa Rabbiin qabu agarsiisa waan ta'eedhaaf nuti deddeemsi nuti deddeemnuu fi bineensonni nuti arginu gaarreenii fi mukkeen bishaan garaagaraa nuti arginu gara tokkichummaa Rabbiitti nu qajeelchu waan ta'eedhaaf sagantaan tafakkura jedhu kun xiyyeeffannoon isaa xiyyeeffannoo Qur'aanni kennu waan ta'eedhaaf nutis waan deddeemnu keessatti tola deemuu osoo hin taane waan daawwachaa keessa gad ilaalaa akkamitti uume Rabbi akkamitti bareeche kana Rabbi isa kana immoo akkamitti fokkisiise jennee ilaaluun barbaachisaadha. Sagantaan tafakkuraa wajjin egaa asumatti waa tokko jechuun barbaade maal inni gisee danuu bineensota gidduutti walitti bu'iinsi uumamaa sana booddee walitti bu'iinsa guddaa booddee achuma walitti deebi'anii yeroo jarri wajjiniin jiraatan argina. Kanaafuu keessa haala qabatama biyya keenya keessa jiru irrattis wanti kuni sana ta'uu qaba jedheetanii yaada. Maalinni walitti bu'iinsi wayii uumamuu danda'a walitti bu'iinsa sana booddee takkattu walitti deebamee waliin jiraachuun wama jiru. Mee haddaa fayyee tafakkura kana ilaallee wajjiniin haa deebinu amma gamanumaan gara tafakkuraatti achi ta'enu amma sanatti nu waliin tura irraa baradhaa. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي بالرشاد akkuma dhala namaa bineensonni illeen qindiidhaan jiraatu wal horuus waliin jiraatus walitti bu'iinsi illeen numa jira bineensonni illeen dhalaansaa korma hawwachuuf taatee addaa taasisa dhiirtis gootummaa isaa agarsiisuuf tooftaa addaa fayyadama. Mee hadha walitti bu'iinsa qamalee gidduutti godhamu haa ilaallu. Qamaltichi kun shamarran isa ilaalaa jiran kana fuulduratti qamaloota biroo injifatee qalbii jaraa hawwachuufi amma tuuta qamalootaa fuudhee gara lolaa deemaa jira. Akrobaatii hojjate cimina isaa agarsiisuuf fakkaata. Lola kana yoo injifatame warra isaa jalaa fuudhanii ilmaan isaa jalaa ajjeesu. Kanaaf duula kana injifachuu qaba. Lolaaf akka mijatutti tabbarra ba'aa jiru. Garee isaa lolaaf akka mijatutti bakka qabachiisaa jira. Amma lolli dhihaataa jira. Tabbarra ta'anii dhufaatii diinaa eeguutti jiru. Ilkaan isaa qarachaa achumaanis akeekkachiisa kennuutti jira. Lola kana injifatamnaan beekamtii fi taa'itaa isaa ni dhaba. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jettee mitiiree mitiin. Diinni dhufee jira. Fuulleetti ilaaluutti jiru. Amma lolli eegaluufi. Amma diinni waan dhufe fakkaata. Lolli ifatti eegalee jira. Jagni lolee lolchiisa mitiiree akkas kunoo.
xiyyeeffannoon isaa ajajaa diinota isaa qabee injifachuudha. Hari'aa jira amma. Diinni dheessuutti jira. Diinni bakka dhufetti deebi'u malee gootni falma waan dhiisaa jiru hin fakkaatu. Amma diinni baqatee ajajaan mirgaan galee jira. Simannaan gootaa isaaf godhamuutti jira. Injifannoon karaa qe'ee isaatti deebi'ee jira.